Maatii Waaqayyoo akkam jirtu akkam nagaa keessan jirtu guyyaa har'aa wajjin kan ilaallu fayyina isa jedhamee wajjin haa ilaallu. Yeroo baay'ee amantii warra Pirotestaantii keessatti dogongorri guddaan waa'ee fayyinaa irratti akka jiru hundi keessan iyyuu hin beektu. Waa'ee fayyinaa yoo haasofnu Waaqayyoon hin fayyisaa, ergamoonni hin fayyisuu yoo jennu wal fakkaatamoo maalidha isa jedhu sanii adda baafnee irratti beekuu qabna. Addunyaa kana irratti wanti hubatamuu qabu addunyaa kana kan uume, addunyaa kana kan diriirsee, addunyaa kana kan jiraachisu, addunyaa kana kan nyaachisu Waaqayyoodha. Waaqayyoon in uume erga uume immoo addunyaa kana irratti jiraachisus aangoo kan qabu Waaqayyoo qofaadha. Kana hubatamuu qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Fayyisuun Waaqayyoodhaa fi qabeenyummaadha jechuudha. Fayyisuus dhiifama laachuus aangoo kan qabu Waaqayyo qofaadha. Akka barumsa amantaa Ortodoksiitti fayyinni waa hundaa eenyudha? Waaqayyoodha. Ajjeesus, kaasuus, dhiifama laachuus kan danda'u Waaqayyoodha jettee manni amantaa barsiifte jechuudha. Waaqayyoodha. Humni biraa, humni Waaqayyoon oli jiru hin jiru waan ta'eef waan hundaa raawwachuu kan danda'u Waaqayyoodha jennaan barumsa amantaa keenya keessatti jechuudha. Yes kanaafidha hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti addunyaa kana gaditti akka fayyinuudhaaf kan nu kenname gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos qofa akka ta'e kitaabni qulqulluun ragaa nu ba'a jechuudha. Fayyisaan isa bichaadha. Fayyisaan Waaqayyoo qofaadha. Erga kana ta'e immoo ergamoonni Waaqayyoo yookiin qulqulloonni hin fayyisu yoo jennu immoo maal jechuu keenyadha. Ergamoonni hin fayyisu eeyyee hin fayyisu. Fayyinna akkamitti kan jennu immoo adda baafnee beekuu qabna. Fayyinna Waaqayyootiin walitti dhahuu hin qabnu. Gaafa walitti makneedha rakkoon guddaan, shakkummaan guddaan kan uumamu jechuudha. Mee fakkeenyaaf faarsaa boqonnaa 33 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha. Namoota jedha naannawa namoota Waaqayyoon sodaatanii jedha. Naannawa namoota Waaqayyoon sodaatanii ergamoonni Waaqayyoo hin buufatu hin oolchisu jedha. Maal jechuudha? Hin oolchisu, hin fayyisu, hin tiksu, hin eegu jechuudha. Inni jalqabaa wanti beekamu qabu yaa obboleewwan koo wajjin yookiin ergamni ergamootaa maalidha? Ergamoonni hojiin isaanii maalidha? Inni eenyu fayyisuu danda'u? Eenyu oolchuu danda'u? Wanti jedhamullee adda baafamee beekamuu qaba. Jecha kanarraa akka nuuf galutti namoota Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo, warroota Waaqayyootti amanan jedha. Naannawa isaanii ergamoonni Waaqayyoo hin buufatu hin oolchisu jedha. Dhugaadha. Nuti ijoollee Waaqayyoo yoo taane ergamoota wajjin hariiroo waan qabnuuf ergamoonni Waaqayyoo nu wajjin jiruuf jechuudha. Wanta balaa adda addaatiin foon keenyarra waan ga'uun ergamoonni Waaqayyoo nu oolchuu danda'u. Eenyurraa ergamaniit Waaqayyoorraa ergamanii. Maddi eenyudha? Waaqayyoodha. Kennaa Waaqayyoo isaanii kenneen immoo ergamoonni ijoollee Waaqayyoo oolchuu hin danda'u. Oolchuu bichaa miti balleessuus hin danda'u. Eenyurraa ergamanii? Waaqayyoorraa ergamanii jechuudha. Mee akkana jedha. Isaayyaas boqonnaa 63 lakkoofsa 9 irratti akkana jedha. Yeroo isaan dhiphatan hundumatti innis ni dhiphatee ergamaan isaa inni isa bira jiru isaan ni oolcheera. Ergamaan eenyu? Ergamaa Waaqayyo. Waaqayyo oolchuu hin danda'u? Oolchuu hin danda'a. Garuu hariiroon ergamoonni Waaqayyo wajjin qaban sun ilmaan namaa ergamoonni Waaqayyoo akka tiksaniif Waaqayyo irraa kennaan isaanii waan kennameef nu oolchuu
nutiksuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isaaniif maaltu mala kabajaatu mala jechuudha. Ammas immoo akkana jedha. Macaafa Iyyoob irratti akkana jedha. Namni tokko dhukkubaan yoo qabame ergamoota Waaqayyoo keessaa immoo tokko kan rakkina namaa sana Waaqayyootti himuudhaaf yookaan Waaqayyoo kadhatuudhaaf yeroo ergamee Waaqayyo ergamaa sanaaf jedhee nama sana dhukkuba irraa ni fayyisaa ni oolchaa jedha. Ergamoonni Waaqayyoo macaafa Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 23 hanga 26 yoo dubbiftan ergaa kan argattu. Ammas akkana jedhama. Ergamoota kuma keessaa inni tokko jidduu dhaabatee afaan yoo hiike wanta namni gochuu irra jirus yoo yaadachiise faara itti tole inni isaa furee argeera baloolatti gadi ba'uu isaa oolcheedha. Kanaaf ergamoonni Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo oolchuu, ijoollee Waaqayyoo eeguu, Waaqayyo irraa kennaan isaaniif kennamee jechuudha. Amma kaa Waaqayyo hin fayyisa yoo jennuu fi ergamoonni hin fayyisa gaafa jennu Waaqayyoon amalummaa isaatiin, qabeenyummaa isaatiin, aangoo isaatiin eenyullee osoo isaan kennin ilmaan namaa karaa ergamootaatiinis fayyisuu danda'a. Kallattiidhaanis ilmaan namaa fayyisuu danda'a jechuudha. Ergamoonni immoo kennaa Waaqayyoon isaanii kenneen wajji isaanii waan ta'eef ilmaan namaa oolchuu hin danda'u jechuudha. Wanti hubatamuu qabu. Amma kaa erga kana jennee namoonni baay'een ergamoota Waaqayyoo nuuf waan tokko bu'aa nuuf hin qaban jechuun wajji Waaqayyoo san eeyyama Waaqayyoo san tuffachuu ta'a jechuudha. Isaan gaafa tuffatte immoo eenyuun tuffachaa jirta? Waaqayyoon tuffachaa jirta jechuudha. Waaqayyoon karaa barbaadeen kallattii barbaadeen ilmaan namaa fayyisuu, ilmaan namaa oolchuu aangoo qaba. Kan nurraa eeggamu nuti Waaqayyoon amannee ergamoota Waaqayyoo kabajnee jiraachuu qofaadha jechuudha. Namoonni baay'een ergamoota maaliidhaaf hin fudhannu? Ergamoonni nun fayyisu maaliif jedhu? Isa jedhu immoo yoo kaasne nuti qulqulluudha, nuti qulqulloota jedhanii of waan ilaalaniif ergamoonni yookiin qulqulloonni nun barbaachisuu jedhu. Wanta sin ajaa'ibu wantoonni lama walitti dha'anii jira. Yeroo baay'ee warra Pirotestaantii argitanii nama dhukkubse tokkoon sinii kadhannaa akkana goonaa akkas goonaa jedhu. Erga kadhachuu jechuun maal jechuudha? Erga naa kadhattetti ati maal gochaa jirtaa? Akka ani fayyuudhaaf oolmanaaf oolaa jirtaa jechuudha. Ergamoonni Waaqayyoollee wanti isaan godhan kanumaa jechuudha. Kanaaf ergamoonni Waaqayyoo ilmaan namaa oolchuu hin danda'u. Oolchuu hin danda'u yoo jenne garuu eeyyama Waaqayyootiin ala ba'anii hojjetan jechuu miti. Jechi qulqulluu jedhu kunuyyuu fo'amuu adda ba'uu biyya lafaa kanarraa fedhii biyya lafaa ergamoota Waaqayyoo wanti jennuuf fedhii Waaqayyoo warroota raawwatanii jechuudha. Fuula Waaqayyoo warroota dhaabbatanii jechuudha. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 6 irratti qulqulluu Waaqayyoon isa maccaa jedhanii eenyuun galateeffatu? Waaqayyoon galateeffatu. Nullee eenyuun galateeffannaa? Waaqayyoon galateeffanna. Hariiroon keenya jidduu kanatti jechuudha. Nus Waaqa tokko waaqeffannaa, isaanis Waaqa tokko waaqeffannu. Hariiroon keenya eessatti jechuudha? Waaqayyoo galateeffachuu fi nuti immoo ijoollee Waaqayyoo waan taaneef kabajaa isaaniif qabna waan ta'eef nus immoo nuti nama ta'uu keenya Waaqayyootti amanuu keenyaan nu eeguu jechuudha. Ijoollee sadan haala sanii oolchanii jiru. Waaqayyo irraa ergamanii jechuudha. Kanaaf waa'ee fayyina ergamootatii fi fayyina Waaqayyoo walitti maknee dogongoruu hin qabnu jechuudha. Eeyyama Waaqayyootiin ala eeyyeen eenyullee fayyisuu hin danda'u. Garuu Waaqayyoon kennaan isaa bara baraaf al tokko kenne taanaan Waaqayyoon bara baraaf kennaa jechuudha. Akka namaa yaanni isaa hin jijjiiramu jechuudha Waaqayyo. Kanaaf ergamoota hin kabajnaa jechuudha. Garuu maddi waa hundaa eenyudha? Waaqayyo. Waaqayyoon ala wanti raawwatamu hin jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaan haa hubannu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u, ergamoota wajjin
isa booda irratti immoo waaqayyoon hin faarfannaa.